أصوم بيكو أكفران كجبنين بيكا أكفران مالك نمان يانين بيكا أكفران بدين دلين بيكا أيه وان حركة ينيا شو تبيك أكو بليسريات تيم بيكا فران ديبي أكيد موتي يا مبارك تيلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جلوس دا وطوطا فنستو بجيرتو جا سلامتان تاني أنرا تنخاتي بكي جرتنو تدي سنهارا كبدو جاga ميرا لينا رانين ديادة نبيه ترسمه سنين نسلافو وانين كده مي سلامتا كبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جلوس دا وطوطا خيرنا جرتو سنين جا سلامتان تاني تنون نراهاته بكي جرتو مرتي سنهارا كبدو وان فنس أران تنا إجازة سندورة نكده بين ولمانا برو نسنين Akkuma beekan gaa liinaan faallaa deemu jirti. Osoon somnetti, osoon kijibnetti, osoon fakkeessinetti liinaan faallaa deemu jirti. Faallaa gisee hin jiru dogoggora deemu jirti. Dogoggora deemu jiru qabu haasa'e mee maaliif dogoggorre? Ati amma faraan waan dila san dalagee mijeeyyoo irraa maallaqa nyaatu bira kutee ammaas hordoftoota qiyyeessinis dhagaa bakka tana yoon dogoggore. Mijeeyyoo irraa maallaqa nyaatu isaa dhiifnee yosan alaa jambii godhe. Dabri haadha ilmaan haatii irra hin jirre fuudhee mana hidha darbe ilmaan sanii ati yoo maal yaadde haa inni yaadne haa jennu. Hordoftootaa fi hawaasaa fi ollaan yaaddoo guutuun irra guddaan ilmaan saniif yaaddoo jira. Yaaddoo jedhame bira qote. Kanarratti akkamiin waan san deeggarta liinaan akkamiin waan kana daleetti jechuufin har'a dhufe. Wanni kanaa kun lubbuu akka waan lubbuu nama baasaniiti namni haa ilmaan ati irra hin jirre fi ilmaan abbaan irra hin jirre jechuun akkasi. Kana ta'uu osoo beektu ilma keetii kanarraan buutee ilaaltu fakkeenyaaf ati bira hin jirtu Abdallaa taatu deemee hidhame haa jennu. Mubaarak qofatti akkam dhaggeeffadhu miidhatu karaa dogongoraa irra deemu jirtu amamman dhaggeeffadhu karaan waan isaa irratti hidhe malee waan yaaddoo irratti ni hidhe bari yaaddoo. Wayin sii maga manguddoo jira bara. Ollaan jira bara. Saayibanii jira bara. Hundinuu dhaqee. Kana jidduutti fidee haasawanii manguddoon irraa fuudhuu fi dadhabdimu. Alaa kamiin ati amma faraan deeggaruun si mijaa'imee sana naa ibsa. An faraan wanni inni deeggaru jirtu akkam jirtu dhugaa jirtuun dubbachuu jirtu. Viidiyoo amma kalee martee hoo. Dhugaadha. Viidiyoo malee namni liinaan kijibduudhaan anja. Daawwattoonni na arrabsu jiran. Namni biraallee ollaallee namni hundinuu na arrabsu jiran. Garuu namni dhugaa namni nama dhugaa dubbatu hin jaalatu fadha akkuma viidiyoo si irra jee tureessanii. Dhugaa tas keessa jira amma. Dhugaadha. Nama dhugaa dubbatu fadha nama kijiba himu jaalatti namni keenya. Saniifuu faraan waan ta'e takka hin qabu waa'ee faraan asumaan lafa kaaye. Faraan tuttuquu firraa dhiisi dhugaan siimanii. Amma naatu siyaa amanatee moo siin na yaammate faraan dhiisitti. Anaatu dabarraa dogoggorarraa hin si gortu deemaami. Fura arraboota liina wanni siimu. Viidiyoo akkasiin ammas deebitee akkam marre. Taakam. Rabbiin maal siin jaa ogaati akkasitti nama akkasii deeggartee bira dhaabbate. Yaa ilmi namaa hoo akkami. Rabbiin waan dhugaarra nama jibbu bara. Nama kan jibba immoo jibba malee nama dhugaa jaalatu hin jibbu. Amma eenyu badii dalage? Awwala. Yaaddoo dalage badii. Awwala. Farahaanii dalage yaa kana yaa tura. Dabat liina. Arraa haqati dee boru shahaada didaa jala. Dhugaadha faraan waan takka hin dalayne yaaddoo. Arraa haqati dee boru shahaada didaa jala. La. Faraan waan takka hin taane. Yaaddoon badii inni dalage siif immoo dubbaarraa kaasee hanga jalaatti. Faraan intala jaalatu. Rifatee irraa rifateeti. Haati mana isaan jirtu jee waan takka takka gargaartu jedhee achi geesse. Garuu yaaddoon yaada sandiisee nama maallaqa qabu dhalaan ni jaalatti. Silaa karaa nagayaatiin faraan naa dhiisii jeeni ni dhiisaa faraan. Waan hin taane dalagee intala itti garagalchee dalagaa duubaa naqe. Sanirratti dubbatee malee faraan waan yaaddoota itti daangaa dabaree wasanatti dabaree fuudhata kan qabu. Sababni yaaddoon itti mijiyyoo manatti hambise maali? San dura maaltu ta'e? Wanni takka osoo beektu maal jirtu liina osoo beektu. Wanni takka wanni ta'e jirtu jaalannoodhaan maallaqa jaanii dubbatan sanis itti kannattee kaan telefoona biteefi namni qoonqoo malee hin jiraatu kaan raashina biteefi kaan uffata biteefi itti fixe faraanii fi nyaatee waan dhoofate takka hin qabu. Saniifuu bilaash ijitanii wanni mataa garagalchitanii hin jirtu. Faraan badiin qabu har'aas taanaan boruus taanaan badiin qabu yaaddoo dhugaarratti hidhe warri yaaddoon dhugaadhaa faraan kijibaadha yaaddoon dhugaadhaa jettan hundi keessanuu waan takka faraan irraan hir'isa. Dhaggeeffadhu dhibbaa dhibbattiin si ibsa.
Akka yaaddoon dogoggora takka hin qabne diina. Maali yoo jette Faraanii qabaye. yaaddoon dhugaa awwala haati mana isaa hin jirtu bira. Faraan rifatee fi geesse. Garuu miyyoon rakkoo faraan irra geessisaa ture himatte. Kisee akkasii san lakkii usin kijibdaa usii jala deebii jaammoo. Silaa akkas feetan. Buusallaa jala deebiin juun. Faraan sayyaamee nama jiru faraan hin duune. Faraan maalirratti akkas gootee akka addunyaan agartu akka namni hundi agarutti. Maalirratti tasniin tan akkana gootee rakkistee rakkoo kana himattii jee maan gaafatin. Dhaggeeffadhu Liina. Dhiyoon tanaas viidiyoo takka akka piraankii fakkeessee bareetin ture hordoftu ni ragada. Tamaam akka keessaa qabda. Himiin siin jee. Himuu didde. Tamaam. Arraan dhuftee viidiyoo tanarrattis waan wanni ati haasoo jirtu viidiyoo kanirratti maal jirta? Wanni inni jechuu jiru dhiyoo tanatillee akka piraankii fakkeessitee waan dhugaa na gaafattee akka jiru. Anilleen dhugaa jirtu baruufi faraan akka kijibaa ta'e. Akka yaaddoon kijibaa ta'e baruufi garuu faraan na dhiyaate ittiin dhiyaadanii hin beeka. Amma bakka inni jiru ni beeka? Bakka inni jiru haa beeku haa maal gootanis. Haa fitadhu. Hin beeku bakka inni jiru kalaas. Haa fitadhu taa'anii nuu beeka. Na dhageessiifin hima. Dhugaa jirtu baruufi osoo hin beeku akka faraan hin kijibne ni beeka. Akka faraan maallaqa namaa nyaanne ni beeka. Akka faraan badiin dalayne ni beeka. Ayyee oof. Waan harka kiyya nyaachuu ture. Akka obboleessa kiyyaatti hin beeka faraan. Deebi akka ilmooti yaa mubaarakitti ilaala. Saniifuu mee namnummaan kunuu faraan jaalatamu yaaddoo kijiba himu kana jaalataa jeetii dhugaa. Yaaddoo kijiba himu jiin kaa. Kijiba hima yaaddoon. Kijiba himu. Kijiba himee intala garagalcha ilillee ilmaan keessaa if kuchiise. Baruufi viidiyoo dalage garuu faraan dhugaa isaa bareen akka namni hundi isee jibbu. Nama dhugaa dubbatu namni hin jaalatu. Ayyee. Saniifuu faraan jibbamaadha anillee hin jibbamtu. Nuti maaliif jibbamna ni beektaa nama keessa. Waan kijiba dhiifatanii. Dubbannuuf. Wallahi waan kijiba Wallahi waan dhiifatanii. dhugaa. Aboo barlaa hawaasa guutuu addunyaan tun warreen nu hordofan warreen sooshaal miidiyaa hordofan guutuun ragaadha akka ati kijibdu keessattuu. Waan dhugaa. Tafaraan nagaa godhiyuu sita gubbaan dabalamtee ajaa'iba nattoo jirtina. Wanti kun nama viidiyoon maruu jiru tana ni beektaa? Barfi qilleensa irratti hin gadhiisu deema. Yoo viidiyoo san akka piraankii gootee gallaqiftee kamartu ta'ellee asirra dhugaa akka dubbatuufi. Wallahi billahi piraankii godhee dalaguutti jiru kun namni fuula nama hundaa dura fuula hawaasa guddaa dura taa'eetiin dubbachuu jira. Kijiba dubbachuutti hin jiru. Dhugaan dubbachuu jira. Faraan badiin qabu. Dhugaa irra lolee. Arraas taanaan boruus taanaan faraan nama isa tuqee hidhuu miti ajjeesuu mirga qaba. Akkasitti akkami. Hina dhaggeeffadhu. Maal hin Dheengadda viidiyoo maleessan irratti harka keessaa qabda. Maallaqa wajjin nyaatanillee jee dhugaadhaan ati immoo yaaddoo kana maallaqa siifi faraan walitti buutanii bitan malee yaaddoon bilaashitti ni dhabu. Maaliif jettee yoo na gaafatte yaaddoon bilaashitti ni dhabu. Maaliif jettee yoo na gaafatte faraan jaarsitii yaachuu jira miyyoo. Haa waraqaan dhugarsiisii hin jenneen uummanni sun. Viidiyoo laallee viidiyoo hanga dhumaatiin laalle. Haa waraqaan dhugarsiisii hin jenneen. Maallaqa fudhatanii hidhuun maaliin beeksisa? Akkami beekuu dandeessa? Osoo mee waraqaa jaartii teetii agarsiisi osoo jiiniin askarri poolisni sun hochiise. Isaanoo maasii biraa gootiin jenneen hidhuu malee nama maallaqa nyaatee fi maallaqa nyaatiin garaagarummaan isaa sana akkasii walitti buutanii siifi faraan yaaddoo hiitalliina. Walitti waan hiineef hin qabu haa hidhu faraan abbaa fadillee atuu si haa hidhu. Hanna hattuudha. Gadamaan si yaama yoo feeteetillee. Dhaggeeffadhu hattuudha isin lachuu. Hattuun maallaqa ammaan booda kana safaan keessa. Dhaggeeffadhu maallaqa miyyoo irraa duraan nyaattan san atis wajjin jirta saniin yaama askaraa qallisanii alagaa nyaachiftanii hiisiftan. Haasoo dhadheeraan fadhu. Wallahi alagaa nyaachiftaniiti yaaddoon akka hidhamu isinii godhe. Wallahi arabootaanis gartee naannaa kan bahu naannaa kan bahee wasaka kana eegaltee. Si beeku wasakni nuusi. Jaarsa yoo gonuun qabne wasaka kana eegalte wasakni nuusi jaarsa kiyyanaa hoogganaa. Hordoftoota kayyanii galtan. Faraan. Wallahi dhalaa taate malee har'a isiin akka na dura dhaabbattee wanni tutuun osoo faraan taate akkaan godhee isin agarsiisu arguuf deema. Yookaan isumaan na ajjiisaa yookaan nama ajjiisaa jechuudha. Na dhageeffadhu kabajaa amaan keessatti siraataa waliin fayyadee. Hina akkana ta'ee deeme daawwattoota kayyanii galtan. Wannummaan wasaka jettuuf hin jirtu nuti waan dhugaa jirtu dubbannee isinii hattuu warri hannaan kijibaan intala namaa garagalchitanii dalagaa neettanii waan hin jirre ooftan. Faraan maal ta'e maal isin godhe faraan? Ilmoo namaatti tuqina firraa isin dhoorka faraanii. Atilleen borgo nama sinidin ol baatee waa'ee faraan dubbatte. Aboo namaa liitanii mi'aan wayi maallaqa namaa ta'e. Maallaqa namaatiin ati moo dhala namaatiin dalagaa dhaqee maallaqa irraa nyaachuu jira. Nakki faraanii turra. Ilaa kanaan jiraachuu jirtan siif faraan. Kanaan jiraachuu. Kana walirra keessanii walirra meeqamma
dala tana bicha mulate male meka isin tamana arba di dalan kapten jechu dalalu man ta tala jechu ne tana dalagamte once kabayamto da to kai ujilina ar mujirtan amma duras badi me karra kaisin turti badi karan turran duban ordaftani ni be fedan najalata fedan najibba ana sinin jalata kamera jala tabe dem kamera yalla yage nema kamera khayt rawji yalla khalas dem raji bayna rage tijiba kabayamto da to kai ni gartani mi lina namalle badi akana njam badi hangana jame tilmamamu hindande ni hojechu jirti ne garta video sin galla kepte sa garta sani rani video sa amanu da dewe go gordo to ta pranki go dudem bi mo kami je duve wajim mare kanara timraji ni agarta maje jujir duga da farana hakai sarram ne je jujirti farana kai ron no lenga ko geru akimiti hojiti ya daba akimiti wanya du daba akimiti wane tinjira du daba e to be farana lole anabi lole jarti di yana kadima di yakara yala fudatani wani ni tijumal bakara wanya to da betu dalagate wani nyanne bidurwane le wanda la mana rabana kate iranya to bi dabi masla mafagu ban ha faranda bore ajemu itide lina malif wana kana dali lina namma duranis akas hojjetu to te fala demu to te amas farante garti abba bede jesu baba abba bede dalaga abba bede ajese da cijela na buwa ba abba bede kame da hakuru ji chajirti wante kana kun sirri midi garu lina to video ta nasila ni lalta aramboda aka nana khiyemane anis nana khiyembo ega dabati khanadi degar so of to date ega faran wan tanera degero egalte murto to khiya ragata araboda hanga du bintun araram tene no wali debe wali tararame hayni hiru bo hanga ya doni sirman sa debe hayni ya doratis be isinis ya to dugan haka kabayate amante gara ilma yaddo gargaro dibi yaddo gargaro ta cidiyate gasan nabilina fayyate nyajirti mane jogu amazing video ta kadaite ilma yaddo sanira marte gargarte mana khayse diende wal sa peran hingodin ilma nama kayata amat ilma na ban bire hinjire yechura yo isina kasin godin arambo da fayyadi yabi talina da hinjirtu ordotto da dawato to ragata arku jirtan lina namalle namajiramu miti sanifo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh